Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saaliyaa YouTube jirra jirtu baga jiraatanii bakka jirtanutti nagaa firaamani si waliin haa jiraatu jecha obboleeyyan koo hunda keessa maraa keessan kan kaaba jiru kan lixa jiru kan baha jiru kan bakka kulli jiru hundayyuu baga gammaddanii baga ittiin isin gaheen isiniin jedha. Boleyyan koo jajjabaadhaa salaata keessan cimsadhaadha astaghfirullah baay'isaadha nama hamirraallee feegadha. Jismii keenya kulli isaa akkasoo midhaaniif bishaan soomuuf otoo hin taane ija keenyallee arraba keenyallee hundayyuu sitiriitti haa goonuun isiniin jedha. Akka soomni keenya nu jalaa hin tabalaashofne jajjabaadhaa irratti wal jajjabeessadha. Salata irratti immoo wal jajjabeessadha. Salata keenya hasagannuun isiniin jedha. Obboleeyyan koo hojiin isinitti baay'ata abshiraa sabrii godhaa jiini tokko bichuudha. Xiqqoodha sabriidhaan dabarsaa obsaan dabarsaa sammuu keessan hin jeeqinaadha. Rabbiin immoo kan baranaa sitti soomtanillee kan bara dhuftuu biyya keessanitti maatii keessa waliin haalii keessa waliin akka soomtanullee Rabbiin isin haa taasisu. Nagaadhaan immoo wal galuu barbaadallee nagaadhaan gammachuudhaan akka waan qabutti haalii isaatti Rabbiin isa galchuu isin haa taasisu. Rabbiin warrallee immoo hojjechachuu immoo barbaadee lakkii galuun koo hin geenye hojjetachuun barbaada warra jedhullee bakka jiran hundatti nagaa Rabbiin diidoo sabrii hundayyuu isaaniif haa kennuu jecha. Egaa obboleeyyan keenya ituma hojjennu astaghfirullah jennu quraana warri qara'uu dandeenyu immoo wallah inshaallah aga dandeessan quraana qara'aadha. Quraana qara'aa aga Rabbi isiniif laaffisee isiniin jedha yaa obboleeyyan koo. Akiraa yoo hamma dalaganne malee wallahi boru teessee nu eeggattu boru kan nu eeggatu qabriidha. Hojii keenya waan har'a hojjenne boru argachuu dandeenya. Duniyaan badduudha. Duniyaan ishiin amma feete yoo taate ishiin badduudha ishee. Kanaafiyyuu wanti nuti qabannee deemnu salaata keenya hojii keenya akkuma har'asitti hojjannee keewwannu kana borullee hojjannee hojii gaarii Rabbiin hojii badaan taane Rabbiin akkan nu jalaa hin taasifne hojiin keenya bareedduu Rabbiin birattis bareedduu nama birattis bareedduu akka Rabbi nuuf taasisuun du'aayii godhaadha. Kanaafuu akiraa keenya faacibnu boru maal qabannee deemna guyyaa nutti dhuftu guyyaa keenya hin beennu qaniin keenya qaqqabdi ta'ee fagoo jirti ta'ee dhiyoo jirti ta'ee hin beennu obbolaa kan koo. Kanaafuyyuu waa hundarraayyuu of qusadhaa. Sodaa Rabbiillee qabaadhaa. Rabbiin sodaadhaadha. Waa hundarrayyuu sodaasaa yoo qabaatan wallahi himaana qabaachuudha. Inni akkasin isiniin jedha. Kanaafuu boru waan qabannee deemnu galaa haa guduufannuun isiniin jedha. Galaa guduuffadhaa obboleeyyan koo jajjabaadhaadha abshiraadha bakka jirtan hundatti nagaa firaamani si waliin haa jiraatu. Mata duree taanuun yoo Rabbiin haa laaffisee yaada sirrii yaada gaarii isinii qabadhee dhiyaadhaa. Laayik sheer koomentii kennuu hin dhiisinaadha. Na jajjabeessaa obboleeyyan koo. Chaanaaliin koollee akka jabaatu naa taasisaa. Koomentiillee naa kennaa. Laayikiillee naa kennaa. Sabiskiraayibii immoo naa godhaa. Sabiskiraayibiin gatii isin hin gaafatu kaffaltii isin hin gaafatu. Kanaafiyyuu sabiskiraayibii naaf taasisaa. Chaanaalii kanarratti immoo waan gaggaarii waan sila yaada furmaata qabu namaafillee furmaata kan ta'u qabadhee isinii dhiyaadha inshaallah yoo Rabbi jedhee yoo Rabbiin naaf fedhe. Kanaafiyyuu turtii gaarii bakka jirtan hundatti nagaan isin waliin haa jiraatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.